Akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii Abbo Shaappituu. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Bilbila oriijinaala ta'e haala kamiin beekuu dandeenya? Ammas bilbila bareedaa ta'e haala kamiin akka beekuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Gabaabsee isinitti agarsiisa. Settingii keessa egaa seentan booda akkanatti oloftu isa dhumarra jiru kana about phone jedhu kanarra seentanii san booda software information jedhu kana isa keessa ni seentu. As keessatti Android ilaaltan. Androidiin isaa inni kun 11 ol taanaan bareedaadha. Android isa kana jechuudha. Amma of duuba deebitanii battery in the device jedhu kana keessa seentan. Garuu bilbilli tokko akkana baasuu dhabuu danda'a. Bilbilli tokko addaa waan ta'eef waan barbaadan search gootan. Fakkeenyaaf storage yoo barbaaddan storage jettanii yoo search gootan akkanatti isinii baasa. Search gootu jechuu waan barbaaddanii battery in the device keessa seenaa. Egaa seenee booda haala kanaan naaf baasa. GB'n isaa 228. Garuu inni sirriitti ilaaluu qabdan isa memory jedhu kana. Memory jechuun akka suuraa nu qabatu osoo hin ta'in speedii bilbilaati. Speedii bilbilichaa kunoo memory isa kana. 4 ol yoo ta'e bareedaadha jechuudha. Kunoo inni kun 6 bareedaadha jechuudha. Raamiin isaa 6 jechuudha. Ammallee IME isaa ilaaluu qabna. IME isaa *#6# kunoo IME isaa nu baasee jira. IME'n isaa kun isa duuban mobaayila duuban maxxanfamee jiru wal fakkaatuu qaba. Ka duuban bilbila irratti maxxanfamee jiru saniin wal fakkaatuu qaba. IME'n isaa kun dirqama jechuudha. Ammallee *## ni gootu. Kunoo haala kanaan isinii dhufa. Red, green, blue ka jedhu jira. Red irratti yoo tuqe kunoo kana fida. Green irratti yoo tuqe akkana fida. Blue yoo tuqe blue fida. Hunduu bifa isa baasaa jechuudha. Isa seensarii jedhu kanallee check godhuu qabdu. Seensarii isaa kanarratti tuquudhaan seensariin isaa speediidhaan lakkaa'uu qaba. Kunoo speediidhaan lakkaa'aa jira, bareedaadha jechuudha. Amma touch isaadha ka check goonu. Touch ka jedhu kanarratti tuqxu. Touchii kanarra harka keessan naannessuudhaan kunoo akkanatti harka keessan ni naannessitu hanga xumuraatti jechuudha. Akkanatti haala kanaan akka ittiin naannessitu. Kunoo haala kanaan akkanatti egaa naannessitanii xumurtan booda haala kanaan akkanatti ufumaan of duuba deebi'aa jechuudha. Akkanatti naannessitanii yoo xumurtan ufumaan of duuba deebi'a. Kunoo akkanatti of duuba deebi'ee jira. Kunoo bilbila oriijinaala ta'e haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Nagaan tura.